fuudhee jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi hiyya laggeeliif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka dartanitti sanaa ga'u nagattaan sun ja'a Ramadaana keessa jira. Ja'a Ramadaana kana keessa namoonni hedduun dalagaanis biizii ta'a. Ramadaanis nama itti ulfaatu jira, itti ulfaata waa baay'eetu jira. So namoonni waantuma hundumaanuu kallattii kamiinuu miidhamtan Rabbi bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu. Hunduma keenya Rabbi nu haa tiksu. Akkasuma haala yeroo amma addunyaan itti jirtu dhukkuba baay'ee nama yaaddessu dhukkuba addunyaan guutuun yaaddoo sammuu itti ta'ee nu hundumtu mana keessatti hidhamnee mana oollu. Rabbi nuuf haa laaffisu. Amantii qabdanii Rabbiin kadhadhaa. Rabbi fonti jabaate waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu amantii qabdanii Rabbiin kadhadhaa. Maaliif waan nutti fide isumatu deebisee nurraa kaasa waan ta'eef jechuudha. Namoonni YouTube channel kuutuuf haarawaa taatan nutti dabalama. Faamilii baay'ee kana wajjin nutti baay'eedha. Namoonni duraan nu wajjin turtan baay'ee isin jaalladha. Faamilii baay'ee qabna. Ammas baay'ee ta'anu baay'eedha. Nama baay'ee ta'ana. Chaayinaan kun kan keessan ofirra dabarsee wanta danda'ame irraa isiniif hojjechuuf karoora kiyyaa hatta ja'a Ramadaana kana keessas yoo sa'aatii iyyuu hin qabne ta'e nama cimaa ijoollee dheeraa wayii ijoollee cimtuu ijoollee konfidensii qabdu yoo arge bakka koo buusee isinii hojjechiisa. Laalee jechuu nama barbaade wantoota haarawaa namoonni dhageeffatuu barbaaduu fi waan haarawaa waan isin fayyadu waan hojjetamuu qabu jechuun. So hama videoon isinirraa akka adda citu waan hin feeneef wantoota haarawaa hojjedhee asirra kakkaa'u nu waliin hordofuuf namoonni faamilii keenya ta'an nutti dabalama. Diimaa santuuqa faamilii keenya ta'a. Zaaraan Entertainmentii kan keessan guyyaa irraa viidiyoo kan qabadhee dhufeef ijoollee shamaraatii fi video ta'an hojjedhu keessatti video sadii hojjaa waa'ee rifeensa barsiisaa irratti namni hedduun videoon jalqabarra hojjedhe tokko jira. Mayinensii maal akka ta'e fidee isinii mul'isee ture. Garuu irra deebi'ee chaatii kiyyaallee feesbuukii kan hoggaa laalu namni baay'een Zaaraa piikchara Mayinensii nutti mul'isi. Komentii keessan jalatti illee komentii nama baay'ee san arge. Mayinensii maalidha nuuf himi jettanii arremo Mayinensii maal isa kami Mayinensii rifeensa kam akka ta'e isinitti mul'isuuf dhufee ilaaltanii irraa barattanii jechuudha. Ergasii Mayinensichi killee waliin fayyadama akkuma dura dura isinitti hime rifeensi keessan biqiluuf namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan dirqama rifeensi keessan laafaa ta'uu qaba, straight ta'uu qaba. Erga straight ta'ee booda biqilaa jechuun rifeensa mana keessatti kunuunsitanii yoo biqilchitan isiniifis gaariidha. Amma hin jiraami wanta tokko dheeraa tokko gabaarraa bitamu san namoonni bitanii fannifatanii mallaqa isaan bitan san wantoota kanaan bitanii zayitii haala wanti baay'ee kallattii adda addaatiin rifeensa keessan dheeressuu dandeessan. Namoonni uumamaan rifeensa dheeraa hin qabne haala salphaan akka isinii dheeratu gochuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu maal gochuutu nurra jira? Haala kamiin akka fayyadamnu viidiyoo asirra hojjetaa ture. Viidiyoo dhugaa irratti hundaa'edha. Viidiyoo waa'ee rifeensaa irraa aanan sirra kakkaa'aa ture. Qibaatii kanneen seeraan fuutanii fayyadamtanii killeef Mayinensiin daa'ima aannan itittuun amra jiraayyuu amma Mayinensii olii isinitti mul'isa. Haala salphaan mana keessatti argattani. Wantoonni kun immoo mana keessa jira. Fuutanii fayyadamtanii rifeensa keessan gama tokkoon hin laaffisati. Straightii isin hin barbaachisu yookiin tokkosuuf wanna jechuu isin straight ta'a. Gama tokkoon immoo hin dheerata. Namni baay'een chaatii kiyyaallee chaatii feesbuukaa ijoolleen shamaraa baay'een isaanii Zaaraa Mayinensii maalinni mee footoo isaanutti mul'isi waan jedhuun chaatii guutamaadha. So viidiyoon kiyya kanarraa isa kana isinitti agarsiisuu fi Mayinensiin namni baay'een na gaafatu Mayinensii isa kana jechuudha. Mayinensii haala kanaan laaltanii barreeffama qaba. Mayinensii rifeensaa kana fayyadamuu dandeessanii akkanatti jechuudha. Daawwadhaa. Yoo isiniif hin mul'anne immoo inni mul'ata sirriitti akka mul'atutti isinii mul'isuu danda'a. Mayinensichi kunoo isa kana haala kanaan arguu dandeessu jechuudha.
Mayinensii fayyadamtanii mayinensichi kun rifeensa dheeressuu fi waa baay'ee keessatti gahee qaba. Haalli itti fayyadamtan afaan Arabiffaatiin illee hin jira. Bakka argitanii bittan amma ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan haala kanaan daawwadhaa. Sinii mul'ata. Bakka baay'ee sinii mul'isa. Asirratti harka kiyyanan dhukkubsina. Kun haala kana mayinensii akka sinii mul'atutti fuula kaameraa irratti qabee isinitti agarsiisutti jira. Barreeffamnis isinii dubbishamaa kun Arabiffaanis Ingiliffaan mayinensiidha. Arabiffaanis kun dubbisuu dandeessanii mayinensii rifeensaa isa kana daawwattanii jirtan natti fakkaate. Mayinensichi immoo akkaataatti fayyadamtan barsiisee jira. Namoonni isinii hin galle yoo jiraattan irra deebi'ee isinii himu. Haala kamiin fayyadama mayinensi haala kamiin fayyadamna namoonni haala itti fayyadamtan garuu barsiiseera. Namoonni haala taatanii viidiyoo kanaaf barnoota rifeensaatitti dhuftan jechuudha. Mayinensiin killee waliin fayyadama. Mayinensii maankaa lamaatii fi killee tokko yookiin lama akkuma baay'ina rifeensa keessaniiti yookiin rifeensi keessan goggogaa ta'e amma namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan humna waa ittiin dibatu baay'ee barbaachisa waan ta'eef killee lama mayinensii maankaa lama yookiin sadii aannan itittoo amma aannan bira jira. Roobii jedhama. Haala kana ilaaluu dandeessu. Akkanatti mul'ata. Kan biraa garuu argachuu hin dandeenye asitti. Aannan kana ka biraas jira. Afaan Arabiffaatiin roobii jedhanii afaan keenyaan aannan itittu haala salphaan argattan. Inni kun gimmaashni isin ga'a. Daa'imas barsiisee jira waan ta'eef baasee viidiyoo tokko irratti babbaasee isinii mul'isee jira waan ta'eef baasee mul'isuu fi balleessuu waan dibachuun barbaanne rifeensi koo dheeraadha. Asarra baay'ee dheeressuu hin danda'u. Isuma jiru kunayyuu waggaa miicuwallaa jira. Namoonni rifeensa dheeressuu barbaadan haala kana haala salphaatti dheeressitanii irra deebi'ee isinii himaa. Mayinensii maankaa sadii daa'ima maankaa lama mayinensii illee maankaa lama ta'uu hin danda'a. Garuu mayinensiin gaariidha rifeensa keessan straight namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan. Mayinensii maankaa sadii daa'ima maankaa lama roobii gimmaasha yookiin maankaa lama zayituunii maankaa lama killee lama yookiin tokko haala rifeensa keessaniitiin baay'ina rifeensa keessaniitiin jechuudha. Fayyadamtanii rifeensi keessan yeroo gabaabduu keessa jijjiirama guddaa argitan. Wantoonni ani isin barsiisu asirratti isinitti waan dhugaarra hundaa'e qofa. Wanta sobaa yookiin waan irraa tiraay godhee hin argine akka isinitti hin himne barnoota isaa ta'uu waan fedhe isaa ta'uu waan dhugaarra hundaa'e qofa wanti ani isinitti himu. Haala salphaan irraa fayyadamuu dandeessu. Haala salphaan argattanii wantoota kana immoo mana keessatti argattu. Namoonni akka wanniitti wantoonni kunniin akka salphaan mana keessatti argattu. Fakkeenyaaf habba soodaa shuqoo jechuudha. Abishii wantoota akkanaa kanneen kunniinis wantoota nyaataaf mana keessatti argamu. Manuma keessaa fuutanii itti fayyadamtanii ijoolleen ala keessa baatanii mana kophaa galtanis yoo jiraattan bitattanii akka salphatti bitama. Rifeensa keessan eegi fardaa sana osoo hin taane rifeensa oriijinaalii dheeressaa. Eegi fardaa sun yeroo waan jedhe namarraa bu'ee badaa namarraan tolu. So kan uumamaa yoo biqilchitan immoo kan keessan isinii ta'a jechuun. Kanaaf barnoonni keenya kan guyyaa har'aa rifeensa qabadhee dhufe kana garuu wantoonni na gaafatan. Wantoonni ani isin himu namoota baay'ee chaatti baay'ee naaf kaa'amuu hin jira. Ijoolleen chaatti keessan laalee yookiin maaliif nama hedduu waliin dhaqqabu. Nama asirratti deebii isinii deebisuu wanta na barbaachisu ta'e walitti qabee dhufee isinii deebisa. Dhiifama chaatti keessan ana bira baay'eetu jira. Mazaaraa maali malee YouTube irra waan kana dhageeffadha waan akkas jedhu san garuu sa'aatii taa'ee chaatti san tokko lama jedheeti isin keessummeessuu qabu. Namni carraa ta'ee wal qunnamnee waan na gaafatte deebisee yoo jiraattes okay yoo hin jiraannes homaa miti. Garuu wantoota isin fayyadaaf na gaafattan isin jalaa hin hambisu. Gaafii keessa hunda laalee gaafii wal fakkaataa bakka tokkotti gaafii kan biraas kan wal fakkaatu bakka tokkotti isinii deebisa. Gaafii mayinensii kana kan deebisuuf viidiyoo kana waraabe namni baay'een isaa namoonni hedduun na gaafatanii jiran. Viidiyoo ani gaafa duraa hojjedhe tokko irraa eegalee namni hedduun mayinensii footoo mayinensii nu ergii maali jechuu turtanii mayinensichi isa kana isa amma ani isinitti mul'ise.
duraas isinitti mul'isee jira. Mayinensii kana haala salphaadhaan mana keessatti argattu. Gabaarraalee yoo bittan haala salphaan bittanii fuutanii fayyadamtanii wanti isiniin galle yoo jiraate as jalatti barreeffadhaa. Isinii dubbisaa isinitti himaa. Wantoota hojjedhu keessatti waan ife isinii hin taane barreeffamaan na gaafadhaa. Koomenti jalatti isaa ta'u wanta dhimmaaf atattaman arguu barbaadan ani yeroo hedduu asii waan argamuuf kallattii feetanii na gaafadhaa. Namoonni chaattiin keessan baay'ee na biratti ture hin jirtan. Namoonni chaattiin haakii keessanii chaattii keessan gaafii isin na gaafattan walitti qabee akkana dhufee isinii deebisa kun ammas gaafii biraa namoonni gaafattan hin jirtanii. Gaafii hedduu namoonni waan nama gaafatan gaafii keessan tokko hin hambisu. Amma kana namoota warroota waan kana gaafatee deebisee namoota gaafii biraa qabdanillee hunda isaa wal fakkeessee isinii deebisaa. Viidiyoota hojjedhu keessatti wanti ani isin barsiisu waan sobaan wal qabatu tokkoo fi wantoota sirrii hin taane fidee isin barsiisu because ofii kooti qofa ergaa dabarfachuu osoo hin taane akka isin fayyadamtan waan barbaaduuf waan isin fayyadu jechuudha. Namaafis sagalee ta'u kana fakkaata barnoonni keenya guyyaa har'aa. Viidiyoo rifeensaa isa hedduu barsiisee jira. Garuu gaafii Mayinensii jedhu kana namni baay'een chaattiin kiyya kanumaan guutamaayyuu. So guys, hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u barree bara bilisummaa isinii haa ta'u bakka jirtanitti nagahaan jiraadha. Viidiyoo haaraa qabadhee hanga dhufuuf namoonni Zaaraa Entertainment irraa ala jirtan nutti dabalamaa turtii.